Oduu guyyaarraan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Dirree Dawaan kan eenyuuti? Kan Oromooti moo kan Somaalee? Dhimmii Dirree Dawaa tibbana ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaaris Dirree Dawaatiin Somaaleetti gurgurachaa jira jechuudhaan qeeqni garaagaraa isarratti ka'eetu jira. Dhimma Dirree Dawaa irratti uummanni aktiivistoonni maal jedhanii? Kantiibaan magaalichaa obbo Kadir Jawaaroo maal jedhe? Gabaasa bal'aa dhageessu gadhumaatti na waliin tura. Gama biraatiin immoo dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee jiraatan guyyaarraa magaalaa Finfinnee keessatti hiriira nagaa ba'aniiru. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessatti hiriira nagaa ba'anii maal gaafatanii? Dhimma kanas gabaasa bal'aa dhageessu gadhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin dhimmii Dirree Dawaa tibbanaa ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Tibbanaa aadaa saba Somaalee Issee jedhamu yuuneeskoo irratti galmaa'uu hordofee sagantaa galateeffannaa magaalaa Dirree Dawaatti qophaa'e irratti maanguddoonni Somaalee magaalli Dirree Dawaa magaalaa Somaalee gosa gorgoraati jechuun Dirree Dawaan Somaalee jalatti akka deebitu gaafatanii sagantaa kanarratti aadaa gosa Issee kanaaf beekamtii kennuufis dhagaan bu'uuraa kaa'ameetu jira. Waltajjii kanarratti hooggantoonni federaalaa fi naannoo argamaniitu jiru. Hooggantoota waltajjii kanarratti argaman keessaas itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeera muummeetti itti gaafatamaa wiirtuu ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an obbo Adam Faaraa, kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaar, pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammadii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordaayin Badrii dabalatee hooggantoonni garaagaraa fi qaamoleen adda addaa waltajjii kanarratti argamaniitu jiru. Waltajjii kanarratti maanguddoonni Somaalee haasawa taasisaniin magaalaan Dirree Dawaa magaalaa Somaalee kan gosa gorgoraati jechuun magaalittiin bulchiinsa mootummaa Somaalee jala akka galtu gaafatanii dhimmi kun akkuma dhagahame miidiyaa hawaasaa irratti uummata Oromootiif ijoo dubbii ta'uun dheekkamsa uumeetu jira. Dhimma kanarratti obbo Jawaar Mohammad dabalatee namoonni hedduun yaada kennanii jiru. Kantiibaan magaalichaas dhimma kanarratti yaada kenneetu jira. Itti aansuudhaan yaada obbo Jawaar Mohammad dhimma kanarratti kennee deebii kantiibaa magaalichaan isinitti hima. Dhimma Dirree Dawaa kanarratti obbo Jawaar Mohammad yaada fuula FB isaa irratti barreesseen akka kana jedheetu jira. Dhimmi Dirree Dawaa fanjiiwwan sirni wayyaanee Oromoo fi saboota biroo jidduutti awwaalee biraa kute keessaa tokko ta'uu yeroo hedduu dubbachaan ture. Akkuma sirni sun kuteen fanji sun fashaleessuuf carraatu ture. Akkan biyyatti galeen dirreen jeequmsa keessa waan turteef dhimmoota adda dureen irratti hojjedhu keessaa tokko ture jechuudhaan dubbii Dirree Dawaas ta'e kanneen biroo furuuf fedhiin hawaasaa gamalachuuyyuu tureera. Kan danqaatti ta'e jaruma keenya jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad fuula FB isaa irratti barreesseetu jira. Itti dabaluudhaanis wanti namni yaadachuu qabu Dirreen Dawaa mootummaa naannoo of danda'ee ishii bulchuun qabdu mootummaa federaalaatiin kallattiin bulti. Bulchiinsi magaalaa aangoo xinnaa tajaajila hawaasaa laachuutti murtaa'e qaba. Magaalattiin galii ofii hin sassaabdu. Federaalatu sassaaba. Imaammata dinagdee fi hawaasaas baasuu hin dandeessu. Kanaafuu kantiibaan magaalaa sanii Dirree Dawaa dabarsee kennuu yookiin gurguruu dhiisiiti. Baajata ishee irratti murteessuu fi poolisii magaalattii ajajuuf aangoo hin qabu. Dirree Dawaa gurguruuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaati. Kanaafuu dubbii Dirree Dawaaf adda durummaan kan gaafatamuu qabu Abiy Ahmed malee Shimallis Abdiisaas Kadir Jawaaris ta'e Mustafaa Muhammad miti. Duulli kantiibicha irratti godhame akeekni isaa takkaa'u dubbii karaa maqsuuf yookiin ammoo qaama wal morkii murna keessoo isaanii ta'uu mala jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad fuula FB isaa irratti bal'inaan barreesseetu jira. Dhimma kanarratti kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaar yaada kenneen magaalichi magaala federaalaan bultudha. Duris taanaan magaalichi Oromoonis kiyya jedhee Somaaleenis kiyya jedhee mootummaa federaalaa garuu sabaaf sablammoota hammadhaatii waliin bulchaa jedhetu deebii kenne. Dirree Dawaa gurguruuf eenyutu mallatteessa? Mallatteessuuf eenyutu mirga qaba? Maaliif hawaasa dogongorsanii? Hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaan waliin jiraachaa jira. Somaalee fi Oromoon obboleeyyan jechuudhaan kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaar Dirree Dawaa gurguruuf eenyumtu akka aangoo hin qabne ifatti dubbateetu jira. Yaada kantiibichaa akka taanutti dhaggeeffadha. Duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette, Somaaleenis xiyya jette. Mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana. Kanaafuu waggoota shananitti bulchaa jira. Dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis xiyya qofaa miti kaafee 500 takka maqaa hariirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa haa gurguru. Eenyu haa mallatteessu? Mallatteessuuf eenyutu mirga naa kanne? Kaabinee as jirtuuf eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf?
Maaliif haasawaa dogongorsan? Hawaasa dogongorsiisan. Hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira. Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan, arras wajji jiran, borullee wajji horan. Magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan. Hogguu takka saba Oromooti Somaalee wajji lolan, hogguu takka saba Oromooti Amaaraa wajji wal fixan, hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama hammata malee ganama dabree namaas hin miidhu. Hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira. Kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan abaan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kennamte maaliif barbaachise? Gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti. Heera ICT UNESCO irra galmaawee wanni galmaawee heera akka heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kenname. UNESCO dha tanaafuu dhugaatii magaalaa kana dhalate obboleessa keenya. Heer isee bikka itti kaayannu siidaa otoo hin tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer isee ibsuu danda'u. Okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti. Gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen hojii dhiichisanii kan kabajaa turan. Gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun hojii dhiichisaan turre. Anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan. Warri wal dandeenyee namni biyya takka bulchu rahima as keessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati. Ammoo kana warri awwaal oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooman. Warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti. Waa'ee dallaalummaatiin namaas hin sodaanne. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira. Nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii namoonni biraa ta'e hin jiru. Kan gari ammoo butameeti maquma Oromommaatiin butamee haachi ta'ee nama argatus ni jira. Magaalaan hiriirri beekas hin jiru. Namni hawaasni wal miidhees hin jiru. Hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira. Misooma baadiyyaa dhaqaalala hawaasni sulula hojjechuu jira. Yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaabe okay bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree kun shan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaatti ijaaramu jedhanii kaaree kun shan kennamee jira teelee duuba. Obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kun shan kennamee jira. Soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee. Oduu godhuu otoo hin ta'in namu ona fi yeroo ijaarrachuun mirga isaati. Sanii haala Guraageefis mana aadaa kanneen obboleeyyan keenya saba biraatiifis kennamee jira. Suu arra kun maaltu adda godhu? Waqtiin amma jiru nagaa magaalaa kanaa booressuuf jaalala gaarii takkummaa bulchaa deeman booressuuf qatii qobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru. Yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu. Magaalaa federaalaati. Oduu biraatiin dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessa jiraatan naannoo Tigraay keessa nagaan akka bu'u gaafachuuf guyyaarraa hiriira nagaa ba'anii hiriirri nagaa kunis guyyaarraa magaalaa Finfinneetti ganama sa'aatii 11 irraa ka'uun ba'ameetu jira. Waraanni naannoo Tigraay waggaa lamaan dura dhaabatus ammallee hooggantoonni naannichaa bakka lamatti wal qooduu walitti gaarreeffachaa jiru. Tibba darbe immoo hooggantoonni waraana naannoo Tigraay illee garee Dabratsiyooniin akka deeggaran beeksisaniitu jiru. Kanarraa kan ka'e dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinneetti guyyaarraa hiriira nagaa ba'u wal dhabdeen hooggantoota TPLF akka hin hammaannee fi nagaan Tigraayitti akka bu'u gaafataniitu jiru. Magaalaa Maqalee keessatti torban darbee maallaqa baankiidhaa baasuu akkasumas waan nyaatamu bibbitanii ol kaa'uun mul'ateetu jira. Xumura torban darbee irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ergaa afaan Tigiriffaan namoota siyaasaa naannichaaf dhaamaniin rakkoo karaa nagaan akka furan gaafataniitu turani. Dhalattoonni Tigraay Finfinneetti hiriira ba'an kunis dhaadannoo Tigraayiif nagaa malee waraan hin barbaachisu jedhu dhageessaniitu jiru. Dabalataanis hiriirtonni kun waliigalteen Piriitooriyaa naannichatti waraanni akka dhaabatu taasise akka hojiirra oolus gaafataniitu jiru. Egaa daawwattoota keenya oduun har'aaf isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalichaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina nagaan tura.